Hello. akkam jirtan? Ana ettani. Eenyu jennu? Gaariidha. Saawwa Master Abdulqaadir Zubeyr Aarra. Mee Dr. Muhammad Rashaad waliin haasa'aa. Okay. Hello, Doctor. هاي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب آمين. وين لو على ما سنجابة داريرو. هيا ولم هيا. لمن؟ وبيا فان رومو. هيا. إذن بريسو كيف نبني دون ونوم كم نجيب جرا. هيا هيا. وآخر رتي بدينا نودو إنتني ريفو لي دون مستنوسون أوكين. أسمع عن خلاب رارو رابو غورتن. كان أودو إنتني بدينا نجيب بريسو كيف تسيرتي ونين أمني اللي أكاري بدي أودو اللي خاون تكلم تيتاك. كلاميسا. أما مالي رجيتني جريني كسمان تكادا. جريني بيتي أما بيت جاي لي بدن كان أمان تكادا واني سدي تفيات سمان تكاتي. نبي عمري جالس يسني آمين آمين. لا إذن سينا لبو قبضو أورمو لا أمة أورمو تيك سينا لبو قبضو سينان جبر تكبر روتيني. سينا دبّتو لنديسو سينا لبو قبضو أورمو لا بيسن سينا دا سينا أمبا قد ولا جرادا عمري جالس يسني أخنو نبي بيجا يسني أخنو قدوما جالس. آمين يا رب. Ayyaayee obbo Hasan Abdulqaadir baay'ee sin galateeffannaa dirree warraa nu bilbiltanii ulfaadhaa gaafilee keessaniif deebii eeggadhaa. Gaa Dr. Hasan obbo Hasan Abdulqaadir qubee afaan Oromootiin barreessuu isintu jalqabee duraan akkasitti sirriitti hin beekamu ture nuun jedhanii gaa sirriitti nu kaasadhaa yaada jedhu. Mee qubee afaan Oromoo kana gaa barumsa ittiin hin baratamu barumsa afaan Oromoo illee biyya Misir keessatti hin barsiifna hin baranna jennaan qubeen qabu jennaan hin jalqabee jettan. Achiin booda qubee kanaan akkamitti jalqabdame? Akkasuma warri Azhar warri yuunivarsiitiin Azhar biyya Somaalitti si ergina eegaati waan waxaniyyaadhaa kana iddoo waan biyyummaadhaa qabaate. Nama akka keetii kana bakka nama keenya erginu nama akka keetii kana silaa erguu gaarii jedhanii na ergan achitti. Somaalitti? Mirqaanan qaba gaafa sani jabaa wajjin dalagaa waan hedduudhaan biyyarraa hin dhufee izni naa godhaa jeen. Na hayyamaa jettanii? Laakin yoo dawlaa alaatiin wajjin dalaydu siin hayyamnu jedhan. Nan dhiisu san warra Misraa san nan dhiise achiin gaa afaan dura durso afaan Oromoodhatiin jalqabe. Biyya Oromoo keessatti afaan kun afaan jabaadha dalagallee nuu laafisa nuu seensisaa jeeni akka reefu je'ee eehaman faaruu afaaniitii fi ammoo uummanni kun yaa ilmaan Oromoo dubbiituu dhagaya maqaa fi afaanin harka tokko ta'a jecha achirraa hin fuufaas duuba akkatti gaa uummanni afaan keenya kun ta Sheekh Abubakriitis nan arka taanillee nan arka tamn ammoo wanni afaan keenya kanaa tolu wanni dafee biyya wal gayu afaan laatiniitiin barreessu maaliif afaan kana Itoophiyaallee ni baratti yuunivarsiitii keessatti ni baratan sanii gaditti illee ni baratan beekamaadha kun kanaaf jecha afaan kanaan yaaddaniituma hojjettan yaaddadhee hojjedhe kanaaf mee gaafin isaa kabiraa amma maalirra jirtu jireenyi keessan fayyaan keessan akkamii yaada jedhu uummanni martuun barbaada waan ta'eef fayyaan keessan maal fakkaata jiruun keessan akkamii fayyaan tiyyagaa biyya tiyya keessan jira namni biyya fi keessa jiru odoo du'elleedhaa biyya fi gabbisa dachi biyya fi gabbisa kana waan haala kiyya kan keessa jiru hedduun inni waa nan gammachiisu laakin na gammachiisa ammas biyya kiyya keessan jira tanaaf jecha jiruun nama keessa jiru onoo qilleensi na dha'ee miilli kiyya lamaan illee lafanaan dhaabbatu waan akkanaa kanaaf jecha numan sabbara hanga rabbiin jiraachisanan jiraadha.
ولكن كتابة قفن خان أنجا أمان تلشن جرا قرن إفريقيا خجو كتابة قرن إفريقيا خجو أنا ما ألماني أتي تلشن إني أمتا سومالتي في أمني أورمو أفر سدين كون أمتا توكو أبان إساني اللي توكو يو والتيملي واني نساني انتولتو جيه كسجي كتابة تكا كتابة انتولجني أما سنفا انتولجو سلادة نايه إيجامي أما اللي yeroo tokko dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa badhaasa tokko isin kennee jira seenaa isin dabarsitan hojii isin hojjettan kana jechaadha mee isa seenaan sun akkam ture kan jedhu laallee as deebina mee isa haa daawwannu. Koreen badhaasaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan nama hojii guddaa hojjetanii fi keessumattiyyuu afaan Oromootti rakkoo cimaa kan ture qubee ittiin barreessan irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan namoota hojii hojjetan lama akka badhaafamanii fi hamma yoonaatti seenaa isaanii calalaa tureera. Ogeeyyiin afaaniif seenaa biyyoota alaatii dhufanii biyya isaan yommuu sana qubee afaan Oromootiif ta'u qorachaa turanitti hojii isaanii argan dooktarummaa kabajaa kennanii fi deeman isaan hundi. Dooktar Muhammad Rashad kana duwwaa miti quraanas afaan Oromootti kaniiru Dooktar Muhammad Rashad. Ayyee egaa badhaasni kun bara 2003 dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa namoota aartii fi afaan Oromoo guddisuu irratti tattaaffii adda addaa taasisan kan badhaase. Mee badhaasa kana argachuu keessaniif yeroo sanitti maaltu isinitti dhagahame mee? Ani gaafa san asin jiru onan jira ilma kiyyaatu dhaqee naa fuudhe gammachuu guddoo na dhagahame maaliif wanni akkanaa kun gurra nagoote dalagaatii qofa guddisoo dan ta'in gurra nagoote akkam du'ulleen qalbii takkaan du'u takkaan immoo namni biralleen isaaf akkas godhanii shaarashaatiif akkas godhanii je'ee namni biralleen akka gammatu sun waanuma akka hojiitti illee tattaafatu eewa hanga sanni qaambeeyna hanga san nan fedha nan gammada sanirra nan gammada rabbi dawlata rabbi haa jiraachisu rabbi ammallee haa jabeessu ol haa deemtun je'a. Naayyee mee xumura irratti gaa namoonni hunduu dhaga'uu barbaada dooktarummaa kana akkamitti argattan eessaarraa argattan mee? Biyya Somaaleetti afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo tokko jechaan namni akaadimiyatul uluum jechaan dalagaa afaan tokkummaa afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo qorattan san akkasi katabee warri faranjii dhufee ni ilaalee warri ummata Oromoo kana beekuu fi Somaalee fi NFD dha biyya tana hunda warra taa'u akkasii doktorri biisan taa'u dhufanii laalanii nusxaa akka fudhatanii haqa godhata doktorummaa haqa godhata jedhan. Wanni isin barreessitan wanni isin hojjettan sun wanni isin qorattan suni sadarkaa doktorummaa isinii kennisiisuu ni gaha jedhamee itti amanamee isinii kenname jechaadha. Kenname. Egaa reefullee obbo Hasan Abdulqaadir akka kaasanitti seenaa dhaabbataadha seenaa lubbuu qabu isinii. Namni seenaa barreessee lafa kaa'ee faadabraa isin seenaa lubbuu qabu lafa keeftanii dabartanii jedhu kun egaa namni ittuma deemaa in fooyyessaa ammallee kitaaba wayii barreessuuf hin deemaa sirreessan jiraa jettanii kunis gaa seenaa lubbuu qabu lafa gootanii egaa dhaloonni keessanis akkasumatti itti fufeetti itti deemaa egaa Dooktar Muhammad Rashad mee xumura irratti wanni akka ergaatitti akka gorsaatitti uummata Oromooti dabarsitan jira. Uummanni Oromoodhaa
beekamaadha ifillee beekanii namni silaa beeke ifiifis akka gaariitti if beekanii beekumsa isaanitti dalagatu jiraachi akka dhalaan isaanii dhiirti isaanii akka dalaganii biyya isaanii guddisan afaan isaanii guddaadha namu arge amma dalagaan isaanii guddoo ta'uu qabdi ta'an ganuman dhaamaf bakka jiranii dalagaan isaanii haa guddattu wanni na gammachiisu afaan oromoo kun karaa hundaan dhagaamee ol deemuudhaan fedhaan karaa hundaan karaa taariikhatiin haa ta'u karaa biraatiin haa ta'u akka namuu dhagayee itti dalagu ani immoo dalagaan tiyya qoftiin nama hundaa waliin geessu silaa namni hundi karaa kanaan dammaqee keessattuu warri ala bahe waan afaanii kana jabaatanii akkasitti waan afaan isaanii gabbisuun biyya isaanitti ol deebi'u gaafa ala jiran waan ummata isaanii gabbisu dalagu dhugaa ol deebi'an san gargaarsa biyyaafis gargaarsanii ammallee nama hundaaf gargaarsa ta'anii waliin hojjetanii waliin dalaganii waliin guddatan kanan dhaaman yeega Dr. Muhammad Rashad Abdullee seenaa keessan keessatti gahamma kitaabota 23 barreessitanii jirtanii kitaabota sangaa amma yeroo keenyafis addaan babaasuu hin dandeenyu wantoota baay'eedha weebsaayitiis qabdu kanarraa gaa ummanni Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiranis achirraa waan adda addaa argachuu danda'u egaa istuudiyoo keenyatti nu argamtanii yaada kana fakkaatu nu kennitanii ummataafillee gorsa ergaa nu dabarsuu keessanii fi maqaa daawwattoota televezyiinii Oromiyaatiif akkasumas immoo maqaa dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaatiin baay'een isin galateeffadha galatoomaa ulfaadha hin jedhagaa wallahi isinilleen ulfaadhaadha waan asitti na yaamtanii kana ummata Oromootiif dirree na baaftan gammachuu guddoon na dhaga'ama